Jilli hooggansaa fi ogeeyyiin mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaa sochii hojii misooma koriidarii magaalaa Adaamaa daawwachuun muuxannoo qooddate. Magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa milkaa'ina raawwii hojii misooma koriidariin adda durummaan eeraman keessaa ishee tokkodha. Magaalittiin yeroo ammaa kana piroojeektii misooma koriidarii marsaa tokkoffaa kolleejjii poolisii Oromiyaarraa hangaammadee jiru xumuruun tajaajilaaf banaa kan goote yoo ta'u, marsaa lammaffaa piroojeektichaan misooma koriidarii Gibirinnaarraa hanga kurfaa jiru hojjechaa jirti. Jilli hojjettoota mana qopheessaa magaalaa Hawaasaas magaalaa Adaamaatti argamuun misooma koriidarii magaalittii daawwachuun muuxannoo qooddateera. Jila kana simachuun icciitii milkaa'ina magaalaa Adaamaa kan qoodaniif itti aanaa hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Habtaamuu Gizaw hojii misooma koriidarii irratti Hawaasaa boomsuu keenyaan yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu dandeenye jedhan. Icciitiin milkaa'ina keessanii maal inni kan jedhu san bal'inaan kan irratti kaafne ta'uu isaati. Icciitiin milkaa'ina koriidarii keenya qaamonni sadii afran tokko wal ta'ee tokko raawwate ta'uu isaati. Inni kunis hawaasa. Hawaasni abbummaan abboome, hawaasni beekumsaan of danda'e, hawaasni misoomni kun kiyya jedhee hawaasa ofitti fudhate akka bulchiinsa magaalaatti kan qabnu ta'uu isaati. Hawaasa irratti hawaasa waliin marii gaggeessu, qooda fudhattoota wajjin marii gaggeessu, akkasumas immoo kabajamoo kantiibaa keenyatiin karoorri misooma koriidariidhaa be'eetoo irratti mariin kutaa hawaasa adda addaatiin kan irratti gaggeeffame yoo ta'u, qindoominni hooggansa siyaasaa fi ogeessa teeknikaa gidduu tures hojicha si'eessuu kan himan obbo Habtaamuun magaalaan Adaamaa dhaabbata misoomaa mataa ishee Adaamaa Investment Group hundeeffachuun biirokiraasii fi adeemsa walxaxaa kontiraakteroota dhuunfaa bira ture maqsuun piroojektota hedduu qulqullinaa fi si'aayinaan xumuruu himan. Adaamaa Investment Groupiin icciitii milkaa'ina keenya keessaa isa tokko waan ta'eef dhaabbata misoomaa dhaabbata hojiidhaan beekamuu fi dhaabbata borulleen hojii misoomaa adda addaa irratti hirmaatu ta'uusaa asumaan ibsaa. Piroojektota hedduu bara darbe 2017 irraa eegalee hundeeffamni isaa reefu ta'us hojiin inni milkeessaa jiru garuu hojii gurguddaa hojii meegaa piroojektidhaan jechuu dandeenyu irratti kan sadarkaa dorgomaa ta'e qabachaa deemu ta'uusaati. Hojii gaggeessaan itti aanaa fi itti gaafatamaan intarpiraayizii ijaarsaa Adaamaa Investment Group obbo Ayiluu Baalchaa dhaabbatichi leecalloo fi potenshaala misooma magaalittiin qabdu qixaan hojiirra oolchuun misooma magaalittii utubaa jiraachuu dubbatan. Adaamaa Investment Groupiin dhaabbata magaalli qabeenya magaalli hundeeffate lafee dugdaa magaalichaa ta'ee hojii yaadama magaalamsuu bulchiinsi magaalaa Adaamaa karoorfate hunda miira hin danda'a jedhuun bara 2017 hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turre jirra. Piroojektota naannoo 120 bulchiinsa magaalaa Adaamaa dhaabbata isaatiif kennee bara 2017 piroojeektii 117 xumuramee bara 2018 kan ce'an immoo ongoing piroojeektii yookaan immoo piroojektota adeemsan xumuramaa jiran piroojeektii sadiitu nu harka jira. Isa kanas karaa adda ta'een xumuraa jirra. Itti aanaan hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaan damee bu'uuraalee misoomaa magaalaa Hawaasaa obbo Biraanuu Gissee magaalaan Adaamaa har'a agarree magaalittii nuti kaleessa beeknu miti misoomni koriidarii kun miidhaginaa fi ammayyummaa magaalittii dabaleera jedhan. በርካታ ባለሙያ ኤክስፐርቶችን ይዘን መተን አዳማን እያየን እየጎበኘን ነው። በተለይ ከኮሪደር ልማት ስራ ጋር ተያይዞ አዳማ በጣም ሰፊ ስራ እንደሰራች አይተናል። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አዳማን መተን እናውቃለን። አሁን ግን ስንመጣ እንግዲህ ተለውጦብናል ማለት ነውና geeyyin mana qopheessaa magaalaa Hawaasaa tokko tokkos muuxannoo fi icciitii milkaa'ina misooma koriidarii magaalaa Adaamaarraa qooddatan gara magaalaa Hawaasaatti geessuun hojiirra oolchuuf qophii ta'uu dubbataniiru. ከነገራችሁን ተሞክሮ አንፃር በቅርብ ጊዜ ውስጥ 24 ሰዓት እየተሰራ እንደተቀየረ ነው። እውነት አገርን በጋራ ቲም መቀየር እንደሚቻል በተግባር አሳይታችሁናል። በእውነት ነው ምለው